السلام عليكم ورحمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شري المونما آيتون كولي المونما يا قل لنا أبو ركب قلبي إنا فاهس دي جدمو غراك يساق أباتشو ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبوليسك يكون المسيح كوماندوتي أبوليتين تنجتون انت لطولمات جراكناتو يرو إيراف والجالتني والفودن كل نعمة محسودة جرن كانانين واني بريدان هندي إنافاك أبدي جرن سبب كناتيف أكا انتالي كين يكون وريقمتي آخرمتي جنازان إسيباتا ميغان دسيتي غالي ورغان داغرتي إسفالتي قدارتي باني متاك أبطاني أكا وان جئنو فكيساني فيديو كان ميديا قبو لي قد ماركا ليسا قلقلان أرغي أما أبوليسي كين يكي أسبهي asuma yeroo tokko bultiin kan kee bultii barakaa bultii caliyyiti bultii faaximaa rabbi siif godhu jaani nama jaalatu jiranatti fakkaata maal godhe aruuza isaa taaziyaa deebisuudhaaf ummata gartee janaazaa biraa qeebaluuf bahe isii kana janaazaa fakkeessee walaa hawla walaa quwwata illaa billah akkanatti gartee ganda girgireesse warra tiitoo kana jechuudha. yaa obboleessu waasitti mu ilaal إن رزق الله لا يجره حرص حريص. رزقي ربي سيف قودجرو رزقي ربي نمني أكان سستي أكان بولله وار ربي سينقل ميسين نمي تكو سينفيدو جان انت اللي كون نمني برباريو سي كراتس انت المفيد تاتي نمني برباري قرتيك بران قم كفلو وان فئ اللي يقولو يو ربي كان كين قولين كين تاتو ربي كان كين قولان مو سواكي تكون كيتاتي ولا يرده كراهية كارهن أبان جب أبان في إمتان نابته رزق ربي شيء كوده نمسي رادي بسونجر كناف حسدي أبليس كسنياتنا أبليتي كسنياتنا كيس نقول كلها أن الربدان ما كم يجيب بيتني نما قرتي أفاد أدي قرأت أكيجاني كبارة يرولات ما شاء الله أنا ما نقافكات ربي نمو بيك ربي سبحانه وتعالى منافقا ولا تعرف أنهم في لحن القول جدي جتشدون قراتكون إسان كابولا ديس جدي نمني هنقفل إقرتي نما قاري فكاتي قارم ماسا إفا قلتي جتشتكون إساك عبد ربي إفا باسا سوتا إفا بها جتشون نما هدو أقر رجل نما باي أقر رجل نما كين فكاتي نتو إهاتي كان كيسان قطو بلان إسا قطو كناف إنافا والإيسا رسول الله عليه الصلاة والسلام إياكم والحسد أبو إنافا والفقيسا إنافان hojii keessan khayrii salaata keessan sooma keessan sinirraa nyaata akka gartee ibiddi qoraan nyaatu jedhanii obboleessa keessanii qulqulla. Tole hordoftoota koo nagaa isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo waan dhibeef waan ajaa'ibe keessaa namni tokko gaafa nama tokko jaallatee nama sana yoo fedha rabbii ta'uu baate too adda ba'ee maaliif du'aa akka hawuuf baay'ee na gaddisiise. Obboleettiin kuni nagaa ishiitiin akkuma nagaa biyya ishii galtee jirti garuu mucaan kun immoo dura wal jaallatan isaan booda ishiin dhiifte inni immoo duute jedhee maaliifiin isheenyoodha mee ammam sammuu namaa eenyoodha dhugaa kun dubbachuudhaaf. Egaa obboleettiin keenya akkuma nagaa biyya ishiitti galtee jirti Sumayyaa kan jedhamtu tuni du'a ishii warri eegan baduu ishii warri eegan cabuu ishii warri eegan ishiin nagaan galtee gaa'ela ishiitti galtee jirtiyyuudha baay'ee waan nama gammachiisuu fi nama ajaa'ibsiisu warri du'a namaa yookiin baduu namaa cabuu namaa kallattii hundumaan barbaadan karaa tafanii jiru. Obboleettiin keenya iddoo tokko waan nama gammachiisu gaa'ela godhattee jirti gaa'ela akka gaariif akka ajaa'ibaatti godhattee jirti garuu waan dhibe keessa warroota olola sobaa fi oduu sobaa walii gadee oofan kana guddachuu obboleettii isaatti guddachuu obboleettii ishiitti kananaafu baay'ee nama jibbisiisu. Naa kana isiniin jechuun barbaade hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffataniif immoo hedduu takka galatoomaa asumaan illee warroonni maatiinaaf hin taane maatiinaaf ta'a achuma laayikii illee hin dagatinaa sheerii hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni jajjabeessaa jirtan hedduu takka galatoomaa Oromoo koo hundumti keessanuu amantii kutaa biyya osoo hin jenne jaalalli sinaaf qabdan hedduu tokko kan natti toluu fi kan dhugaa mana jedhee dubbadhee himee fixuu hin dandeenyedha. Baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja hordoftoota alamtu hunduma keessaniyyuu wal jajjabeessuun keenya akkuma itti fufetti jira. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa waan dhaggeeffattaniif siniin jedha.
ormatti machuu shaakallee